Jawar Muhammad hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa kutaa Siyaatil jiraatan waliin haala of duree Oromiyaa irratti mari'ate. Afrikaatti misooma industirii hunda galeessaa fi saffisaa ta'e uumuuf deeggarsi hawaasa idila addunyaa gaafatame. Fiifan leenjisaa garee kubbaa miilaa Arsenaal duraanii Arsee Wenger aangoo guddaatti muude. Odeeffannoo jedhu qabannee isiniif dhiyaanneerra hanga dhumaatti nu faana turaan affeerraa kenna. daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo akkam nagaa jirtu nageenyi rabbii bakkuma isin jirtanitti isin irra haa jiraatu jecha Anolee Global Media irraa oduu guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanneerra odeeffannoo guyyaa irraa kan isin biraan gahu an Tolchaa Huseenii gara odeeffannoo guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannetti ce'uun duratti tamsaasa idilee guyyaa guyyaan Anolee Global Media irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een argachuuf toora YouTube channel keenya subscribe gochuun akkasuma page Facebook keenya like gochuun odeeffannoolee biyya keessaa fi addunyaalessaa bifa salphaa ta'een battaluma gadi dhiifametti argachuu dandeettu. Xiinxalaan siyaasaa fi Daayirektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Obbo Jawar Muhammad Oromoota biyya Ameerikaa kutaa Siyaatil waliin haala yeroo fi of duree Oromiyaa irratti mari'atan. Jawar Muhammad Siyaatilitti deebi'ee Oromoota Siyaatil waliin mari'achuuf carraa argachuu kootti guddaa gammada jechuun haasaa isaa kan eegale fuuldura keenyaa rakkoon gurguddaan jiraatuyyuu garuu injifannoo gurguddatu nu eeggatas jedhe. Cehumsi gufachuu fi qaamni Oromoo amanee itti of kennee Oromoo ganuun cehumsi akka silaa barbaadamutti tarkaanfatuu dhabuu qofa osoo hin taane biyyattii gara diigumsaatti geessaa jira. Kana keessatti immoo kan miidhamu Oromoo waan ta'eef yeroo uummanni kun miidhamu teennee hin laallu jennee ijannoo kanaan filannoo biyyoolessa Itoophiyaa bara 2020 irratti hirmaachuuf murteessuu fi kan hirmaatu ta'uus beeksise. Jawar haasaa isaa itti fufuun fuuldurri keenyaa dimokiraasii nagaa fi finna kun immoo gaafa uummanni keenyaa nama ofii filate qofaan bulee argama kun immoo filannoo kanarratti adda baha jechuun dubbate. Itti dabaluun Jawar Waaqoo Guutuu Nadhii Gammadaa Baarotumsaa fi Jamaal Roobaleefaa kan uummata kanaaf aarsaa kaffalan kan nus aarsaa kaffalaa jirru akka Oromootti saba kanaaf waa buufna jennee ofii keenyaa bakka buufnuufne qabsaa'aa turre. Amma immoo bakka bu'ummaa keessan barbaannaa gaafa isin bakka nu buustan immoo abadan dantaa Oromoo tokkicha diinaaf dabarsinee hin kenninu kana waadaa isiniif galas jedhe. Xiinxalaan siyaasaa fi Daayirektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Obbo Jawar Muhammad dhaamsa jabaa uummata Somaalee Itoophiyaa warra kaaniif dabarsan hawaasa Somaalee Ameerikaa jiraatuuf dhaamsa afaan Ingiliffaan dabarsan keessatti Somaalonni rakkoo keessan bakka biraa hin geessinaa ofumaa fixadhaa jedheeni qaamonni siyaasaa naannoo Somaalee waliin ta'anii akka mari'ataniif fi aangoos akka waliin qooddatan dhaameef. Somaalonni obboleeyyan keenya dhimma keessan ala irra hordofaa jirra dhimma keessoo keessanii ufumaa fixadhaa malee gara Oromoo hin fidina jedheen Jawar. Dhimmi Somaalee mirga isaaniiti kan jedhe Obbo Jawar garuu yoo nu affeertan dhufnee isin jidduu seenuu dandeenyas jedhe. Itti dabaluunis Pireezidaantii Mustafee fi aangaa'onni ONLF rakkoo jiru malaa fi mariin akka furan iyyaamicha godheefii jira. Uummanni Somaalee manguddoota an beeku warra dhiiga dhangala'aa ture akka dhaabbatu waliin goonee fi rakkoo jiru isin gargaaranii furuu danda'an qabdus jedhe haasaa isaa keessatti. Obbo Jawar ganna 20 Abdii Muhammad Umariin bulaa turtan akkaataa karaa nagayaa fi dimokiraasiitiin aangoo itti qooddattan kan isiniif ayyamne jedhe. Obbo Jawar dubbii isaanii itti fufuun qabeenya naannichaa duraan garee dhuunfaa harka jeneraalota EPRDF kaaturu malee yeroo ammaa garuu qabeenyichi achuma isin jidduu jira waan ta'eef irratti waliin lolinaa waliif galaatii waliin qooddadhaa dhaamsa jedhu dabarse uummata Somaaleetiif. Naannoo Somaalee qabeenya uumaatiin badhaatu garuu sababa malaamaltummaa fi bulchiinsa gaarii dhabuutiin miidhamtes jedhe. Dabaluunis yeroo ijoollummaa kootii kan hin dhagahe godinni Somaalee lafa Saharaa dheebotaadha garuu amma dachiin Somaalii qabeenya uumaatiin lafa badhaate garuu malaamaltummaa fi bulchiinsa gaarii waan hin qabneef rakkoof saaxilamtes jedhe. Oromoon dhimma kutaa Somaalii keessa hin seentu dhimmi Somaalee kan aangaa'ota Somaalii warra dhimmi isaan ilaalu qofaan furamuudhas jedhe. Dhimma keessan qaama biraatti hin geessinaa qaamni biraa rakkoo keessan furuu osoo hin taane isin irraa fayyadamuuf walitti isin diras jedhe. Tokkummaan Somaalee kan dhufu yoo rakkoo keessan ofiif fixachuu dandeessan qofaas jedhe.
Waldhibdee Oromoo Sumaalee fi Affaar karaa nagayaatiin mariin furaa kan turan obbo Jawaar wanni kaleessaa sun akka hin deebineef ummattoonni waloon akka dhaabbatan hubachiise. Amma booda gara Oromoo irraa Sumaalii kan gabromsu ni dhufa yoo ta'e hangama kiyyaan wareegama barbaachisu isiniif baasa. Sababni isaatis gabrummaan maal akka taate ummata kiyya irratti waan dalagame waanin beekufis jedhe obbo Jawaar. Lolli Oromoo fi Sumaal Affaar kan ture sun lola qaanfachiisaadha kan irraa fayyadamaa tures qaama biraatis jedhe. Walwaraansi Affaarii fi Sumaalii lola hamaa fi gowwummaati kan irraa fayyadamaa tures qaama biraati. Obboleeyyan kiyyaa maal irratti wal loltan isinitti himu lola Oromoo Sumaalii fi Affaar kan irraa fayyadamu namoota biraati. Lolli kun itti fufe jechuun salphina aangaa'ota naannolee sanaatis jedhan. Hariiroon daldala Somaaliyaa fi Itoophiyaa waliin qaban irrattis dubbii dubbataniin Soomaaliyaan galaana bal'aa godina gaanfa Afrikaatiif biyya qabdu qurxummii biyyattii garuu kan biraattu hata. Itoophiyaan biyya uummata baay'ee qabuu fi guddina dinagdee ariifachiisaa irra jirtu. Osoo kun ollaa keenya jiru Veetnaamii fi Noorwee irraa qurxummiin dhufa. Garuu Veetnaam eessaa akka fiddu beeytanii? Qurxummiin galaana Somaaliyaa keessaa hatamu beeka jechuun lammiilee Somaalee nagaa keessoo isaanii fiif akka fudhatanii fi qabeenya isaanii irratti muranii murteessuu akkaataa danda'an irratti gorsa hawaasa Somaalee Ameerikaa jiraatu laate xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarrii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammed. Gama biraatiin leeliftoonni sirna durii warri je'aman kutaalee Ameerikaa magaalota Jawaar Mohaammed hawaasa Oromoo itti mariisaa jiran maratti mormii gaggeessaa akka jirantu mul'ata. Erga obbo Jawaar Mohaammed filannoo bara dhufaa jiru kan bara 2020 irratti dorgommiif kan dhihaatan tahuu labsaniin booda dubbiin kun gareelee sirna nafxanyaa deebisuuf abjootan je'aman akka malee garaa gubee jiran yaada namoota hedduuti. Afrikaatti misooma industirii hundagaleessa saffisaa fi itti fufiinsa qabu uumuuf hawaasni idil addunyaa deeggaruu akka qabu gamtaan Afrikaa gaafate. Akka Shinwaan gabaasetti gamtichi gaafii kana kan dhiyeesse biroodhaa eegalee guyyoota 5 torbee industirii Finfinneetti adeemsifamu sababa gochuunis jedhame. Qophii kanarratti ekspertootaa fi imaammata baasota Afrikaa kumaa ol tahantu ni argamu jedhameetti eegama. Afrikaatti misooma industirii saffisa hundagaleessaa fi itti fufiinsa qabu akka jiraatuuf aangaa'ota Afrikaa dabalatee aangaa'onni biyyoota addunyaa fi dhaabbileen idil addunyaa deeggarsa akka taasisaniif hojii kakaasuu xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedheera gamtaan Afrikaa. Torbeen industirii Afrikaa wayitaa yaadatamu industiriiwwan olaanoo giddugaleessaa akkasumas intarpiraayizoonni xixiqqaa fi gadi aanaa ardichaa akka beeksifaman ni taasifamas jedhameera. Kunis damee kanaan humna Afrikaa cimsuu sirna daldalaa fi oomisha addunyaa keessatti walitti hidhamiinsa uumuuf akka fayyadu ta'uunis himameera. Fiifan leenjisaa duraanii Arsenaal aangoo olaanaatti muude. Leenjisaan duraanii Arsenaal Arseen Weengar gara kubbaa miilaatti deebi'uun Fiifaatti hoogganaa misooma kubbaa miilaa addunyaa ta'uun muudaman. Muudama kana dura namni lammii Faranch ganna 70 Arseen Weengar leenjisaa Baayern Munich ta'u jedhamee odeeffamaa ture. Leenjisaan Arseen Weengar caamsaa bara 2018 ture Arsenaal kan gadi dhiisan. Kilabicha waggoota 22f leenjisanii waancaa Premier League England 3 fi FA Cup 7 injifataniiru. Weengar qormaata baay'ee barbaachisaa ta'e kan natti kenname kana galmaan ga'uuf abdiin qabas jedhan. Muudamni Fiifaan kenneef kun kubbaa miilaa dhiirotaa fi dubartootaa akka dagaagu gargaara. Dhimmoota teeknikaa gosa ispoortii kanarrattis ni hojjeta. Arseen Weengar amma booda miseensa paanaalii teeknika boordii waldaa kubbaa miilaa idil addunyaa akkasumas dura taa'aa garee qorannoo teeknika Fiifaa ta'uun hojjetu. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon guyyaa irraatiif qabannee isiniif dhiyaannee kanuma sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. AGM 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 Calaqqee sirna gadaa hundee walqixxummaa madda dimokiraasii mallattoo tokkummaa ibsituu aadaa seenaa dura abbootii keenya yaasii fakkaannanii
gamada wala bukallu bashanani kawaga sadeta kana sadeta makawaga guracha kajicho gurati singefi atete kamal kamal kata unde kushira AGM Richie Drubata AGM Media ummata Raja Afrika arga fi dhageti odeeffannoo haqaa Dhabbata ummata ohartiif barnoota sagantaa qulqulluu hin qaburre maqaa AGM ummatarraa ummataaf